Fuudhee quballee nuun qabu jireenya keenya keessa jireenya kiyya keessa atillee ijoolleen illee bahanaan jedhe. Dhufuu hin danda'u bakka bultii biraa jaarrachuu barbaada naan jedhe. Gaaffii maaliif akkaawuntii haadha isarratti maallaqni uummata achirra gala? Duraan yeroo na dhukkubu san galee kuni qaama ijoollee kiyyaati sinii galee dhimma kiyya amma qofa haasa'itanii naanneessinaa kun no ana wallahi laazima ilmoo kiyya soggaa dheeraadhaan sirriitti anaaf kun qaama ilmoo kiyyaati galee miti waggaa kana hunda gaafa isin kadhattu rakkattu naan jettan ilmoo kiyyaa jecha malee siifu bakka siifu akkasii miti dhiisi lubbuun tiyya pabliikii irratti nagarsiisni dhiis bakka siifu tiyya dhiisi. Wadhaan ilmoon kiyyaa akka nama zarii hin qabneetti jechuudha waggaa meeqa guutuu asitti kophaa keenya akkasitti rakkan nama daakiyya dhofkadhe bakka anaaf sagaleen. Biyya kanallee dhufuu hin danda'u naan jedhe. Ammallee makiinaa tokko jirti makiinaa sanillee na duuba gurguraatii maallaqa naa ergaa jedhe. Ani dhimmi ilmaanii nan galchuu ilmaan kana akka feetetti guddifadhu sillee ijoolleellee jireenya kiyya keessaa baasee jira. Jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe. Amma abbichi jechuun gaafa dhiifama naa godhate namtichi jechuun abbichi ispoonsara dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa rakkattu hin beeku. Maaliif beekan jarri ittimee jira garuu yoo beekanillee onni isaan gochuu danda'an maaltu jira abbaan uyyuu itti jabaatee. Eshi haadhati nama dubbiin dheeressu ganna gabaa maas gargaara wanti ati gargaarsa itti barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maali akka nama kana yookaan ispoonsara biyyaa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa bahu barbaadamoo yookaan ispoonsara biraa si jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jijjiirsifattuu barbaadamoo maal inni atama shoortaan sargabaabsi waan kana jedhu. Qoyi bar gaaffiin isin galaan jiru na fakkaata. Wanti amma isin jettu laal namni kun gizee hedduu amma akka isin hubadheetti. Namni waan bakka rakkoo isii kan akka hubannu barbaaddu na hubadhaadhaan mala amma isin sagalee naaf ta'a na hubadhaa miidhameen jiraadha jechaa jirti. Malee gargaarsaa miti achirraan immoo ispoonsarrii ilmaa kee akkam isin jettutti usmee galchi usmee faa jeneraal faa galchi ijoollee waa dubbachuu dandeessu laal. Amma ispoonsarrii jechuun maqaa isaatiin jira jechaa jirti sigalee ispoonsara sanirree akka nama tokkotti biyya kana bahuu qabdi ijoollee qabdi. Jireenya jiraachuu qabdi. Makiinaan immoo biyya tana jirti makiinaan jechuudha. Makiinaan maqaa isaatiin jira. Yoo kan maqaa isaatiin jiraatu akka seera biyya kanatti waan maqaa keetiin jiru waa gurgurachuus ni dandeessa. Beekte biyyuma kamittuu Itoophiyaatti waan maqaa keetiin jiru banni gurgurtaa bara. Maaliif jennaan waraqaa irratti maqaa keetiin jira taanaan akka feete godhuu dandeessa. So makiinaan sunillee akka maqaa ijoolleetti deebi'uu maalleen amma wanta kana keessa hawaasa Oromoo hin galche jechuudha. Wanta kana haguureessu uummata Oromooti hagargaareessu uummata Oromooti hawaasa isii gargaareetti himachaa jirti na hubadhaan sanna fakkaata. Ekkoo kana keessatti gargaarsa barbaachisa kanamaa kee amma kanarratti wanti isin jette kanarratti illee namni bira dhaabbachuu barbaachisa diinagdee waa tokkoon isinitti mala. Mana dalga deebisiisiifu. Wanni godhi mana dalga deebisiiti mana dalga deebisi mana nama saddeetti deebisiiti ol galchi jeneraaliin jala jirti ijoolleettiin. Okay, maakii ilaali wanni ani isinitti muu qabu. Maallaqa dheengedda gadaa restorantiin illee na gargaare san hawaasni Oromoo waan an gargaarame sa. Lakki ani maallaqa gadaa restorantiin na gargaare sanis sababaa inni makiinaa kan eega makiinaan kun guyyaa gaafa bitamtuuti. Galii silaa mootummaadhaa galchan hin galchine an maallaqa kana makiinaa duraanillee ittiin fayyadamaa hin turre. Isumatu makiinaa ittiin fayyadamaa ture. Eega inni hidhameetu baatii sadi eega gaheen maallaqa san isaaf jechan fuuchuu eegale sanuu na dhorkatanii warri masuulinnatii makiinaa sana ofirraa sanuu amma sigalee maallaqa gadaa restorantiin naa guure san sigalee ani homaa sumunii tokko irraa hin fayyadamne makiinaan sun qabamtee makiinaa sanan ittiin baase sababaan isiin qabamtes ulaagaalee seera isaa hin guunne eega guyyaa gaafa bituuti baajata mootummaa waan hin galchineef qabamtee doolaara 3,300 makiinaa sanan ittiin baase. Akka naa beektan wadda isinii baasu jechuudha. Anu dhageen mootummaan biyya tanaa makiinaa qabdee jechuudha. Qabdee tan maallaqa saniin baase. Anumaa wanti makiinaan kunillee egaa gaafa bitamtuuti ani homaa irraa hin fayyadamne. Inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 egaa gaheen
maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafi jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigalee waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii bahee dhagee akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira. Naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira. Dhumarratti amma ammoo bultii biraa jaarratee jireenya biraa eegalee jechuudha. Kana waan nagootan nagodhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru. Ammas ammoo haalaan keessa jiru. Ilmaan kun keessanii akka gootan godhaati. Bakkaan akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaahi naasa'uu hin danda'an waan inni na godhe. Kan boonisi fu'ani gama kiyyaa waan dhuunfaa kiyyaa akka nama tokkotti si gargaaraatti kaan immoo hawaasni jirullee si bira dhaabatuuti anaasaallee sitti dheeressuun barbaaduuti. Yaa adreesii lakkoofsa kan keellee hin qabaa waa hundaas dubbisaati bakka ulfaadhaa galatoomaas min jedhaati yeroo gaarii qabaadha. Mbooyin baqaasee mbooyin wanti hin dabarre hin jiru maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama atillee boru nama biraa taatee jiraata guyyaan kun illee hin darba wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra eenyu namni wanti dhaabbataan hin jiru rabbii tokkocha nama uumee alatti. Kanaa jechuun mbooyin bakka guyyaan kun hin dabraati mbooyin bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati haadha dubaraati boon sirra hin jiraatu. Mbooyin bakka boon sirra hin jiraatuuti waan dandeetta aga dandeetta yaada kee obsaan ibsadhu malee mbooyin dafi. Galatoomii. Initi abshaala ta'eeti makiinas maqaa ijoolleetti silaa oguma duraatu makiinaan kan biraan boo ilala maakii ifa manaa godhiitis warri achi jirtan hawaasni biyya tokko keessa jirtan hamma dandeettaniin ilalaal aanan guchuma lufichaa hamma dhaqqaban ol qaban jedhanii haguma dandeettanii waan dhaqqabdan sun konkolaataan sanuu yooma irraallee hafeef yookaan gurgurattee ijoollee ofiillee halkan takkaa namallee ittiin bulfatee yookiin ramanaallee ittiin kafalatti gargaara isin warri bira jirtan jecha biyyaansu waan biraatiin illee yoo gargaaru dadhabdan yoo aga dandeettan yoo isinii danda'ame. Kana jedhaati ulfaadhaa galatoomaa haadhati. Yaa bara amma wanti beekuu qabda. Waan takkitti waan dhageettanii isin amma yoo dandeettan gargaaruu dandeettan haalli mucayyoo tanaa hedduu nama ulfaata. Wanni ani beektanii akka hawaasni illee osoo qarqaaree natti tolu. Mucayyoon tun faayilii isiiti amma rakkoon guddaan. Yeroo hunda qarshii guuraa fi qarqaaraa jiraachisuun ni ulfaata ni beektanii namni harka namaa yeroo hunda yoo eeggate baay'ee rakkoodha. Yoo dandeettan furmaata dhumaa itti godhuudhaaf mucayyoo tana ispoonsarri sun akka malee itti jalaa jira bakka malee jalaa jira. Faayilii gurbaa irra jirti. Isarraa agartee baatee ispoonsara san warri Kanaadaa waan kana akka sirreessuuf argitanii yoo danda'ame gara seeraatiin haa ta'u xabaqaa fi dhaabanii haa ta'u argitanii ijoollee tana biyya kana keessa guddisuun ni ulfaata argitanii. Namni lubbuu fi takkatti nu jiru bakka dhaabatu namni Awurooppaa Ameerikaatti ijoollee haganaa ilmaan haganaa baaftee biyya isa haganaa keessa dhaabatuun kiraa manaa kafaltee jiraatuun ni ulfaata dhiisan maka isin. Yaa saniifuu yoo dandeettan jarana waan biraatii miti amma as jala jirta warri Kanaadaa isiin faayilima gurbaa kanaa irraa baasanii ispoonsaruma Kanaadaa san qajeelchanii fi akka biyya kanaa baatu yoo godhanitu furmaanni isii furmaata waaraati. Ammallee birrii $200 $100 namni Oromoo walii guuree jaran waggaa idmee guutuu nama horachuu hin danda'u. Ilma namaati guyyaa guyyaadhaan nyaatee dhugaa uffata jijjiirachuu barbaada kiraa manaattu jira. Soo kanaafuu yoo ka danda'amu taate doobbii galchiin doobbiin gabbuuteerti doobbii ol galchiin yoo ka danda'amu taate. Waan kana ajandaa itti godhaa Oromoo furmaata waan namni haala nama isiniin jedhu kanaan waan atamma jette kanarratti dhala jeneraal waan atamma jette kanarratti namni Kanaadaa keessaa yookaan nama beektanii yookaan waan akkasii hariiroo qabdan namni akkasii meenu dubbisa yookaan asirratti paabliikii irratti koottaati bakka waan qabnuun hin gargaarama. Oma nama gaafa du'e tiishartii bichaa hojjetatanii arraba muuxataa boollarra dhaabatu arraba mataa qabrii namaarra dhaabatuun qofti tiishartii namaan hojjisiifatanii hin ta'u bakka yoo dandeettan oma gaafa duute biyyee irraa xooftanii hadha gargaara bakka waan qabdani. Saniifuu amma wanna san namni furmaata itti godhuu danda'u jalqaba irratti warra gaafa durii ispoonsara san galcheef ispoonsara sanallee sadarkaa inni irra jiru itti himanii ispoonsara san sababni gaaf durii godhaniif siifuuf yaadanii yookaan guru abbaa warraa isiitiif yaadanii osoo hin taane sababa ilmaan isii kanaaf yaadanii ammallee namni ilmaan kana harkaa qabu isiidha biyya baqaa keessa waliin rakkataa jirti. Kanaafuu Oromoo mucayyoo tana bira dhaabadhaa yeroo hunda asirra baatee akka isinin boottu kana isin cubbifti
wallahi ani fi kiyyaa hin beeka argitanii akka isin itti jiraattu biyya kanatti nuyi warri argitanii lubbuu nama tokkootiif nama lamaatiin jiraannu biyya kana keessatti rakkina baay'ee hamaa keessa jirra nu mataan keenya isii haadha ilmaan afurii adda ofii ilmaan kana guddiftu dhiisa yoo dandeettan nama ispoonsara gaaf durii galcheef san dubbisaa yookaan warra san dubbisaa waa maatii akka furmaata micayyoon tun argattu amma ispoonsarii sun bakka malee rakkatee harkaa jira haalli faayilii isii kun rakkisaadha waan kana irratti furmaata godhaa ajandaa guddaa godhaa ijoollee warra asirraa argitanii bakka warra sheekota ijoollee warra argitanii fooloowarsii qaban aktiivistoota kanniin dubbisaati waan kana furmaata godhaaf jarana micayyoon tun osoo biyyatti illee galtee bakki isiin dhaabbattu hin jiru akka argaa jirtan kana jaran sinigalee nazbee nama afurii isii waliin nama shanii biyya baqaa keessatti isiin takkitti nyaachiftee jiraachisu jechuun ni ulfaata nuti ni beeyna nuti ufii kenna rakkin namaa keessarra kennarra dhaabbannee oka isii ilaallu dhugaa micayyoon tun jabdullee amma yeroo hunda isiin kadhataa jiraachuu irra argitanii namni illee nama ifata rabbii miti argitanii sinigalee furmaata itti godhaatii bakka takkaan isii gayaa jalaa hafa ankanuma isiniin jechuu barbaada. Godhaati wanni ani isinitti himachuu barbaadu waggaa wanni amma ani huyna kiyyaa ol ta'e wanni an akka haasaa kana haasa'u kan na godhe si galee waggaa kana guutuu ijoollee kiyya kana biratti anatu argama si galee akka malee wanti garaana gubee wanni ana haasa'u kana godhe si galee namummaan addunyaa kanarra akka kiyyaa miidhame hin jira jedhee hin yaadu maaliifi gocha inni anaaf ilmaan kiyyatti ni beeyta namni maybe ani suuraa si ergeera ta'uu ni mala sinii galee anamma madaa kiyya mara kiyyas ka ijoollee kiyyaas isinii fanen ergaa sinii galee waggaa kana guutuu madaa baay'een qabadhee taa'e hawaasni kiyya ana baay'ee waan baay'ee naan jedhani mucattiin kadhattee hin quftu tiktookiin kiyyallee narratti gubatee akkasuma ammootu guyyaa hunda yeroodhuma ajandaa dhabdee sooshaal miidiyaa kanarra paablikiirra baatee kadhaa barattee boose amma mubaarakiin sun dheengedda jechuudha akka malee hamilee na cabse garuu an gargaarsa oromoon na gargaarsa uma takka wanni anirra beekullee tokko hin jiru ilmaan kiyya zallamamtee anis zallamamte an kabajaa hawaasaatiif anin gocha inni anaaf ilmaan kiyya irratti gochaa ture obse akka warra jiru warra uummanni liibiyaa jireenya jiraatanutti hin jireechaa ture asiidhan fuula keetti naqaa si galee yoo ati gabbaatee hawaasa oromootti matte lubbuu keellee lubbuu ilmaanillee hin baasadhe ani waan baay'een irratti godhaabe garuu har'a ani akka waan nama maallaqa hawaasni oromoo ittiin na gargaare ilmaan kiyya guddifadhee ittiin nyaadhe ani ittiin illee hin yaalamne yaalli ani yuenniitu na yaalte dhugaa rabbii dubbachuu ganzaba hawaasni oromoo na gargaare haga onaa koomantiin waggaa meeqa guutuu arraffamaa beesan anis ilmaan kiyyas wanni takka ni beeytanii warri biyya kana keessa jirtan sinii galee waan an obsaa isiniin jechaa ture warra waanaan jedhanu takko girishii takka qarshii 5 abbaan ijoollee kiyyaa qarshii 5 naa kannee siifuu kana hawaasa oromootu baase ganzaba kana hawaasa oromoo birrii ummanni oromoo siif ilmoo keetii buuse ijoollee kee kanaan nyaachisi kanaan obaasi yookaan ammoo kanaan ittiin tajaajilame wanni inni naan jedhan jiru ani yaala dhuunfaa kiyyaan hin yaalame ijoollee kiyya kophaa kiyya giiftii asirraa argadhu nan guddifachaa jira sinii galee wanti na gubee kana hunda na haasoysisi hawaasni oromoo haga onaa waan ani ittiin maallaqa saniin ittiin gargaaramee ittiin nyaadhee dhugee ilmaan kiyya asiin gahadhese omaa ani wanni irraa beeku hin jiru bakka sagalee naa ta'ana. Okay, bakka mi'a namni kun waan dubbatan usmee fa'aa eenyu doobbiin fa'aa